achi baatee if dandeessi jiraata. Ati amma dila kana maaltu si dubbisiise manni kun keetaana shorreessi na gabbaas. Siifi maxxanneen akka Mani qabda. Siifi maxxanneen akka tokko laa. Isin lamaan kun jaarsa jaartii. Inni haa irraan qabdanii yoo arabni kana isin arke hidha isin naqa. Arabaa miti wanta fadhaa ta'uuti dhaggeeffadhaati kafana kee shakkaan deemin. Ndofis hin dabne haasitti himne. Mana hadhaltee qabda. Ati mada keessa. Mana ajaa'ibaatiin si arke. Akkuma jetti dubbiin biyya arabaa jabdu amma mana ajaa'ibaatiin si arke. Mana gartee jaarsi sheekhaa jaartiin sheekhaa wanni asii gootu hin qabdu. Hatta meeshaalee biteen itti si ol guura. Waan namni siin jiru nama gaafa. Hin deemu. Yoo ati fi teeti xireeffachuu feete deemi xireeffadhu. Behi deemii akkamittiin jaana isiin tun baramma saadaan firaami namni saadaan firaa anaaf soddaadha. Soddaa maaliiti? Sodduma samiidhaani. Mura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota chaanala kiyyaa akkamitti nagaa fayyaadha. Salaamanni kiyya kan onneerraa madde isin biraa dhaqqama isiniin jedha. Isti akka margartee yaaduu sabaatti argama. Sheekha ta'ise? Taa'e. Maal godha jirtu? Lafa ga'e. Wayi maal jirtu? Viidiyoo raawwuu jira ta'e. Hayyoon irraa fudhattee maal jirtu? Hayyoon irraa fudhattee maal jirtu? Wanta kiyya hayyoo irra isaa gaa. Yaa bakka ta'e. Hoosa as ta'e haa isitti. Akkasii? Viidiyoo tajaajila seenu? Hawwuma kee. Hawwuma kee haasa'u sirrii haasa'ina. Arraabu. Asi geewa. Akkasii gaa deemnee jirra. Callisteetuma ulaa sirraa banii hanqaraan as jalatti ol seenetti kaameeraa sirreeffattee. Yeroo inni gartee karaa kolfaa hirribaa akkana jiru waan asasumaan diiwaan as lixee kaameeraa bakka baddee. Duraan ni beektaa kaameeraa dho'iseetiin gartee piraankii sirri dalaguu ka'ee. Kanaaf nana dhaqqabdee jirta. Namni keessa. Amma isiin dhageessin. Amma kaameeraa agarteemi. Saniifuu isiin gartee akka hin dhageenyeen barbaadan. Anaa fi ati wal taaneeti dhukkee raasna. Maaliif yoo akka tasaa sagalee dhageessee nurra beetee dhuftee maa nurra kaa fashaleessiti. Saniifuu amma sagalee waliin kaasee. Maal silaamaa irratti hojjanne jirutti? Amma ni mamu booduma gartee si himama. Inni hojii dureen yoo duratti himte malee. Laa kun dirqama gaa. Daawwattoonnis beekadhu nurra dafartanii saniifuu. Laa duratti himi waan irratti hojjechuu deemtu irratti himi. Booti siin jega. Waan nafaan leessu ta'uu danda'a. Laa siin faalleessu waan obboleessa kiyya mana kabajaan si qaba waan hin taane asirratti hin dalagu. Saniifuu naman jaadhu naman kabaju saniifuu gaa waan hin taane asirratti hin dalagu. Amma fammoo hojjetiidha akkasuma qabitaayini boodaan si boodaa bombira dhosna. Naannoo jechuudha. Siini mamma. No. Taphame. Akkasii. Mana gartee gaa yaaddu sabaa jirra. Akkuma jetti gartee jarri gaa gammachuu keessa jira. Gammachuu addaa keessa jiranii. Egaa akkuma jetti gartee jarri gammachuu keessa jira. Saadaan gaa miskiittiin teenya gartee dalagaa qottee jirti. Ammoo. Jarri gammachuu keessa jiroo kan? Jarri gammachuu keessa jiroo kan? Siifi jaartine ta'a. Namaaf isaa daga. Egaa kabira eesoo waa jiraa. Garuu immoo kas ta'ee. Waan biraatti akkanaan fudhanne hawaa balleessa jechuun garuu akka tilmaama kiyyaatti yeroo achi ulaalu jechuudha. Jarri lamaan saadaan dalagaa deemtee jirti. Saadaan hojii kutaa hojii karaa hojiidha. Amma mana keessa kan jiru eenyu beektani? Yaaddoo fi Raama. Maal asirraa isin? Maal asirraa? Waan akkana viidiyoo maal sana hiitare? Maaliidha? La duuba saadaan hojii kuttee jenneeti deemtee karaa gubbaa teessi hojiin. Ijoollee hojii taa'u jirti. Achi ilaali bakka isin taa'u jirti. Laa. Ana isaan jira. Oromoon safuu qabdi. Mana tokko keessa gartee mana isin lamaan kun ni walitti hin qabdan. Gattaa'e haa duro. Samaalin ta'a. Gattaa'e maal wanti. Ni rifatte maal gattaa'e. Waan akkana naasuun. Gattaa'e. Laa. Viidiyoo bira jirtaame. Daawwattotaaf dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa. Akkami waan akkana jettee isin ijoollee wajjin achi taa'u jirti. Laa halas amma ni beektaa. Qaba isii yoo saadaan hojii kuttee isin daandii gubbaa baateeti akka maraatti gubbaa taa'u qabdi. Awwaniin hin jeef mana kana keessa gartee daawwattee dhugaatti ta'u mala garuu inni nama abbaa fadhin tilmaama. Ani gartee isin gidduutti cinqamee gammachuu keessan arguudhaaf wallaahi hedduu akkaan rakkadhee
alhamdulillah rabbil alamin gartee dhugootan gartee isillachuu walitti deebisee anis gammachuudhaan gartee sa'aanan mana kiyya deeme anumaa beeka alhamdulillah walitti deebise garuu ammoo akkuma dhufetti jaartiin isaa hojii kutte isaan lamaan mana jiran hajarroon Sira eessa jiraatti bee? Akka ati yaaddu akka daawwattoonni yaadanitti illee eessa akka jiraattu. Fakkeenyaaf saadaan hojii qabdi deemte. Kataa hojii hojii nama. Isin hojii qabdu mire daandii gubbaa deemu qabdi. Ani hin jenne maaliif hin jedhi beektaa? Namni lama kan gartee haa waliin hin qabne mana tokko keessa waliin taa'u safuudha. Oromoon safuu qabdi. La nutiin kun Oromoodha bara. Arabaa miti. Oromoo hin jenne yaanis Oromoodha. Oromoodha nuti. Nin beeka. Ni beektaa mi biyyatti? Nin beeka garuu waliin hin jeefi qaba gaa. Shamarran wajjin shamarran gandummaa laala ollummaa qofa walii qabnu wajjin akka rarrafaa bullu osoo waan takka hin balleessine ni beektaa mi? San akkasuma. Kanaafuu amma nuti Araba amma akka ta'e kanatti Arabaatutu amala akkanaa qaba. Arabni mana keessatti dhaaluma takka isaan lamaan taanaan gadi dhiisu qabatee. Garuu gaa wanni hundi laal wanni hin jeef hamtuutti illee. Nuti immoo Oromoodha. Oromoon wasaqummaa akkanaa kan hin qabu. Hin qabu. Ammallee Kanaafuu uummata waan akkanaa kaameraa keessi waan akkanaa haasa'in. Laanumaan jaa adii waan. Ammallee waan adiin waan dubbadha maaliif jennaan ni beektaa? Waan dhagahama waan arkichuu akka waan gartee waan takka osoo gartuu yoo uste rakkoo mataa keetii fudiliidha. Garuu waan nan mul'ata. Isin lamaan ni haa walirraa hin qabdanii mana keessa akka tattaa'uun tura akka kiyyatti fudhatama irratti hin qabdu. Itti aansee wanni hin jechuu barbaadu. Kun gaama bara namni eega biyyaa beekanatti eega malee biyyatti nakuma mana tokko keessa kutaa takka keessa jiraata namni. Yoo as ilaal namoonni Oromoo malee ana deemu. Amma kun bara manni kutaa meeqa kun kutaa sadii mi? Yoo isin tokko teessee tokko garas tokko gara namni. Maaliif ni beektaa? Wanni hin jeef mee dubbii kitan hin jedhin. Shayitaanni akka gartee maagneetaa wal nama harkisa. Ati diddullee. Shayitaanni nan danda'u yaasin. Shayitaanni nan danda'u maaliif? Ati banii adam nama salaata shanan salaatee du'aa'ii godhatu. Shayitaanni gonkumaa hin danda'u. Ati akkasii. Dogoggortee jirta. Ani doongar waan nama mul'ataanumaan jaan. Akii dhagaa kuni. Namummaa hin dogoggorre hin jiru. Dhugaa namni dogoggorre hin jiru. Kan dogoggorre Rabbi qofa. Akii. Garuu dogoggora gara hin taanetti baay'ee takka irraa fagoo jiran. Mee amma beektaa laal. Amma lawaadaa keessa waa jirti nu dhageessi. Yoo fees dubbinutti uumti. Meeshaa jaa walitti tumtee waa. Yaasni as dhufee dhageenyaa nama isi. Duraanii waliin fee beektaa. Akkuma rabshaa waliin goona. Mana tokko jira. Mana ajaa'ibaa. Mana gartee kabajaa qabu. Jaartiin sheeka. Jaarsin sheeka. Ollaan sheeka. Achiin gartee mana ajaa'ibaa tokko arkee jira. Achiin gartee abuureef. Isin ammoo asitti wajjooluun dogongora. Akkamsi fakkaata? Mana agartee fi jennaan bareedaadha. Eeywa. Keessuu dandeessa. Eeywa. Niyyaama. Eeywa niyyaa. Daamiyaa. Haa dhuftu. Yaamte? Hayyee gaanii. Daawwattoota keenya ni beektanii amma kaameeraa duraan beekadhuu laal ni mul'ata. Amma gartee bakka gartee inni kaameraan hin mul'anneen kaa'e saniifuu isiin hin beektu. Kaameraa akka jabduun kaa'e hin gartu abadan. Yaaddoon ni beektaa? Ati waa'ee nan jiru na deeggari. Si galee? Saniifuu kaameraan jaayiza. Dafii xiqqaa dafii yookaan. Yalla dhuftee sagalee. Maaliif na yaamta? Seen. Maali irraa ajaan na yaamtanii koo? Adeemaatu si fiti. Hin dhufin siin hin jenne mana haa? Achi booda? Hin dhufin siin jenne haa sitti himne. Mana haa dhaltee qabda? Fadaa qabaadhu fadaa dhiisu. Maali? Naamsi gaadu guuta akka waliin bakka akkana. Mana eedalee mana kofaltarree anamma. Iga. Waliin nu eegaltee mana kofaltan jiru jirti. Ayyee ajaa'iba qabdi. Dhimma dhageessa. Mana ajaa'ibaatiin si arge. Ayyee. Mana gartee mana ajaa'ibaan si arge. As mana gartee amma biyya kanii beekta biyya Arabaa namni dhalaa fi dhiirti kan irraa hin qabne akkam hidhaa seenan ni beekta. Anammoo akka isin miidhamta hidhaa seentan hin fedhan.
saniifu Maaltu nu dhaasim? Maaltu nu hidha? akkana yaaddoo asitti yoo hidhaa Osoo waa balleessitee bitti hin beekne hidhamna qotte. ammaas ni beekte biyya arabaa namni haa warra hin qabne nama meeqa hidhama quba qabda Hayya dhufattee narra hayya maali? Hayya haasa'e. Bitadhu. laal akkumaan jeetti dubbiin biyya arabaa jabdu akka biyya keenya sanii biyya keenya namni beekta namni dalagatee gala saniifuu amma mana ajaa'ibaatiin si argine mana gartee jaarsi sheekaa jaartiin sheekaa mana ajaa'iba kanaan si arge wanni asii gootu hin qabdu si galee saniifuu hattaa meeshaalee bitee itti si ol guura. Kuni malee ittiin naasiin nagabbaas ture ati. Waan biraati miti. Amma jettee tabiraati dattee mataa gubbaadha. Aan akkanan jennaan waan adiin si himaa jiran. Amma nanaa barbaadin siin jee. Mana naa laaliiti itti nagarchiin siin jee. Duba kan godhan qoy. Ati dura qoyna ni beekta. Siin beekaaf jini jaan kaachuma dhiifadha. La dubbii ammaaraa cee agartee malee ittiin mana kanarraa na baastu dhabiinsa keetiitu waan dila kana si haaseessu jira malee waan biraati miti ati kadeemtuuf. Maqaa kiyyallee nan kaasin natti illee dubbatina. Kanaan booda mana kana dhuftee maal mana kana maal gootaa'u? Eenyu si yaammatee waan? Amma waa'ee manaa malafaas baat siin hin jenneeti. Waan namni siin jiru namarraa fuudhu. Hin deemu. Yoo ati fi teeti khireeffachuu feete deemu khireeffadhu. Alhamdulillah amma nagaa keessa jiraat. Alhamdulillah galaanis haa gabu. Anis nagaa ani jiraachuu jira alhamdulillah. Ati bikki jirtu jaarsaa jaartii isin lamaan kun jaarsaa jaartii mana keessa mana gartee mana jaarsaa isin haa irraan qabdanii yoo arabni kana isin arke hidha isin naqa. Arabaa miti wanti fadhaa haa ta'uuti dhaggeeffadhu ati kafana keessa akkaan deemin. Ati kafanaaf jinjaan amma waan namni jiru kam dhagin caqas na Si mataa akka ture sammuu keetii fide malee kana ilmi namaa fiduu hin danda'u. Yaadu dubbadhu gaa mataan uwwisee akhi. Maal jeetiin dubbadha sana? Dubbadhu gaa kun an akkattiin fala dhahee waan bareedu dubbadhu. Nama dhufee nu bira jiru. Mana kiyyarraa bahee jechuun safuudha akkamittiin si dubbadha? Barbee hin jenneeni bara. Mana kiyyarraa gabbee deemii manni si argame deemii jechuun anaaf natti ulfaata safuudhaan. Waatummaan akkas tanaan gaatummaan guddaan keessaa qabdaa akkas tanaan. Haa hin deemini an falan dheebar waan kana fala dheetiin gartee. Waan hin taane naasee hin akkamitti waan aniin waan tanaa soo jira. Waan hin taane naasee. Akkamitti gaa aniin waan tanaa soo asoo jira. Jechuun mana ajaa'ibaatiin argee. Fakkeenyaaf amma isiin tuni akka fettee yoo taatu saadaadhaan firaami. Fira dhugaaniin beeka bara hin dinne kana bara hin dinne bara. Anaaf soddaadha barame isiin bahii deemii akkamittiin jaana isiin tun barama saadaadhaan firaami namni saadaan firaa anaaf soddaadha. Soddaa maaliiti? Sodduma samidhaani. Dhumura. Kabajaan hin jirtu gaa. Fakkeenyaaf amma. Ati nama soddaa samidhee soddaa tani. Kan akka ofireesiitiimi soddaa yoo nan jeen yeroo namni hin jirrees soddummaa samidhaa ni miti naan jetti wanni kana sirrii ilaalee. An nama soddaa samidhaa dhowwoos waan girre awwal marraa kiyya. Soddaa jechuun soddaan sodaadha jedha. Soddaatiin soddaan sodaa. An soddaa fi jinni hin beeku. Akkana jiran jiraattu mana gaarii jireenya gaarii ati deem jiraadhu deemi. Baraan laal maallaqan akkaniiti laal maallaqan akkan isin hin jenne maallaqan abbaasan atummaan mana kanarraa achi bayi nagaan jiraadhu uummata kanarraa achi bayi jiraadhu. Maalummaa kiyya na beekte maallaqan abbaasa maaloo na abbaasa deem. Tamaamaa jinni jaan kaachuma dhiifadhu baleezo. Khalaas ree waliin beeknu na beekta siin beekaa maali ati mana gaafatta khalaas qaydee beekta. Ati mana geeffadhu waan takka. Boodura malafa biraa fi as baasuudha bara. Wayisitti man manaan si arkee je manni bareedaadhaa je faamilii nagaa biraa je kabajaa qabanii kanaafuu mana barbaadu turteemi mana saditti gale hin galu ammanni kanaatee kanuma asumaan ta'a hin galu inni hullaa ni beektaa dirqama manarraa bayi jechuun qabu ani asumaan ta'a ati jettu dhuga awwan inni gartee waan kana fala haadheefu achi baatee if dandiise jiraatta. Ati amma dila kana maaltu si dubbisiise manni kun keetaana firashorree si nagabbaasi. Siifi maxxanneen akka tokko. Qabda. Siifi maxxanneen akka tokko laa. Wayyaa rabbi khaftaan eekkamu wadiiro ati maxxanneen nama maxxante nama raacha ka'uun beektu. Siifi maxxanneen akka tokko maxxanneen beektaa. Yaasin kasi. Maxxanneen sanu ta'a miti sana dura. Laa waan tokkoon sitti matiisa. Amma isin jaratti bira galchuu deemtu kana waan hin beekneef sodaachuu dandeessi. Garuu ammoo ati yeroo hundas nu bira dhuftaa si gartiimi si beekti. Kun naafisiin haadha mana keessatti illee guyyaa tokko harkuun dhabdoo sitti isiin agartee jirtiimi. Yaasin mana kutaa sitti galtaame kutaa lama sadeeti lama galtaa irratti. Ayo lamaan galaan. Kutaa lamaan sanirra tokko duwwaa ta'a yeroo hunda wayitaanin argu.
haadha mana keetiillee as dhufteeti guyyaa isin as dhufte wal harkanii jiranii wajjinuu haasawan waa'ee nagaa kana ta'anii wajjin taphatanii kan alaa wajjin kooltusan wajjin kolfanii taphatanii wal gaggeessan akkasuma kutaa takkittii si bira jirtu san kireesiif anaatiitu maallaqa sii kanna aboo ani itaanii raadhee manatti fitoo laqa obbaleessu hay gaazatti bara katana mana waan xoola gachuun fuudhii beenziina mana keetti naqi ibidatti qabsi jechuu barbadeessu tana bira noqa jechuun hay tasiyoo kana suguuf deema maalayyaana nan tuttuqina andukaan nagoraan deebi'a awweessi tuqe beenziina miti maama waan fedhee hundaane waan jiruun dubbadda deemaatti dubbatame waan jiru maata kalaas galchitti asin hayyee manuma keessa ni galchi bakka ati ammaan kana laala galtee akkan sirraa deemu feetaami mana kanarraa sinirraa deemu akkuma nan sinirraa deemu feetaami haa jechuun ni jirtuuf an bar deemsi sirraa deemu amma narraa deemii isin hin jenne mana akkamittiin manarraa deemsi hin jenne deemi jechuudha dha isaanuu kunoo galchi kurfaa mana keetitti maarree lallaaliif jechuun kun inni deemi ati soddaadha barnaaf soddaadha akkamittiin deemsi hin jenne sodduma samidhaan soddaa fi soddaan aan hin jeenaa aboo isiin tun soddaan gumee samidhootee kabajaa soddaan kabaja qaba kabajaan beektu dhaggeeffadhu warra jaartii laa kudhan kana dhaquu nafu beekadhu akkasuma beekama dha yoo ni gaafa warra biyya isaanii mana ganda biyya isaanii wayitaanii nan dhaqe warri biyya isaanii sun maal naan jedha akkam jeeti isin lammeen wanti dhuftanii as taa'u jirtaniif akkumaan mana kanarraa bo'uu fi teessanii wal mari'achuu jirtan malee waan biraatii miti kanaafuu maal jechuudha yaadu waan biraadhiisi amma sirraayin deemamoo sirraayin gabbee deemamoo akkam feetaati mana kanarraa maaltu deemii taa'ii maaltu naan geenu hayyee maaltu naan geenu waan akkana dubaree kana eessaa fidere inni jechuun anaaf dubbate inni yaadu dhimma isaati haasa'u jira malee dhimma kiyyaan dubbatu wayitaanii biyya galee maal akkam ta'u barbaadan isin tama mayyaa akkana nama ni feeta jechuun wayita nama meesitan ammoo ganda isaa dhaquu wayoo lama mayyee gaafaan achi dhaqe warri sun maal naan jedha warra keessa walitti fire isin alagatti maal siin jaan isaan maal siin jaan waan akkasiin hin jaan alla halee isa wajjin isaan yoo walitti firataan dhaggeeffadhu waan tokko sitti feetu taa'e dhaggeeffadhu obboleetti feetu taa'e feetu deem wanti naqan jira feetu taa'e feetu deem jechuu afaanii baafattee feetu taa'e feetu deem an deem sin hin jiru taa'e sin hin jiru adunas hamni ana leeshin deema maal fin deemati maal deemisa deemsa kana isaan hafi deema nuyaa simme deema maal gaafatan ni ana amma nuyaa waanuma takkaa mana kana dhuftee waa takka si gaafadhan ani jeen amma gaafa yana kaasina maal fas gaafatan du nan gaafatin mana kana irraa beeksisa faa nan gaafatina ani amma laa yaaddo jechaaniif qabu jira malee agartee mataa kanaan addaasi banuu jiraadha ayyaa dubbii safaa taanaa jun godhe nallee yayyaami maqaa kiyyallee nan kaasina deemi lukkuu mataa keessa dhee anaa miti deemi lukkuu maal yaasoo itaa miti kan macam apa tu? Kasih nama tahu siapa cak? Kan macam apa tu? Hai, itu betul. Ni koi anak kemaju ni. Ayah garu gua. Nam lagi pun fili jati saudara kan? Saudara an bijinya nyeti safuda. Orang saudara tiwaju. Kamale hidu tak safuda. Menurut aku tu jadi. Hote. Dah waktu tahu tu kayaknya. Nama orang saudara Arab. Sodan saudara aja dong. Nuno samitin deh. Sodan saudara aja dong Romo. Akan lagi. Saudara awan jujur ani safura. Wanni fetau awan makan aja. Ini urusan male. Anak mah dugaan kah fatani mi. Wallahi mana ajaib harketi mana ajaib har. Harketi kuno aku magarthe isi. Bar selama mana san Iranin kapalaman. La jiarra Iranin kapal. Abu atumma cengkeh nak kaisa abu sibah sudah aku. Bar mata mata kami besi tahu bar. Malah ini bar buat. Amma egwani am sila demi di biaknau. Walla kafinsa. Yo sadan dufte tu korang berkata isi. Tabra di. Namu. Akam jujur. Tak isi amma akkan aga. Wanin jadung kawan. Jadi kan mati oleh itu mana kan? Nul fata. Kamal ul fata. Sodan soda. Soda ye macam tu. Jadi saya cuma afan mak mati oleh aku male. Ni ul fata kamal ya cun sodaran kan buan jauh njuru. Sanifu aku mah isim dah watan khana. Ani gerte khana JNI. Aku manjetil mana jaya arke infadu. Ati masne ke malum mana khana rakab dete gerte gawan intani asuite juga. Sanifu ya tu. Mati ni khana cimi. Wani jangan juru ti video golo bi.
Kana achitis ka walumaa deemnaa mire. Ni video ittaanirratti walumaa laalla kana achi dhaamsan qabda. Dhaamsa biraan qabu hin taane raadiyoo fi tol deebiti. Ta'e video dhoosine keenya kaameraa isin garree isin kutte jechuudha. Saniifuu video keenya kanarraan tana kana fakkaata. Video biratti walitti deebina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Naga jiraadha.